akkam jirtan hordoftoota keenya gabaasa torbee kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina an ejersa abdiiti. Bakkalcha ba'uunollee gufuunu miila nufitte ijoollee gufuunu miila nufitte ijoollee gufuunu miila nufitte ijoollee mormi mataa hin baanne abbaaf hin tolu. Haala nageenya fi siyaasa Itoophiyaa Finfinnee Niwus Neetwork hagayya 2026. Baga nagaan dhuftan kabajamtoota hordoftoota Finfinnee Niwus Neetwork torbee darbe keessatti taateewwan nageenya fi siyaasa Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannaa guddaa argatan keessaa walitti bu'iinsa hidhannoo Oromiyaa fi Amaaratti fufuun mariin biyyoolessaa irratti falmiin cimu dhimmoonni mirga namoomaa fi hidhamtoota akkasumas haalli hawaas diinagdee wal waraansan miidhame keessa ijoo taa'ee jira. Haaluma kanaan haala nageenya Oromiyaa gaafa isinii dhiyeessinu naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti bankanallee itti fufee jira. Godinoota Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Lixaa, Arsii fi Harargee keessatti sochiin waraana yeroo adda addaatti mul'achuu maddeen naannichaa himanii jiru. Jiraattonni naannolee hedduu keessatti sodaa nageenyaa irraan kan ka'e hojii isaanii idilee raawwachuun rakkisaa ta'uu ibsanii jiru. Bakka tokko tokkotti manneen barnootaa fi gabaan yeroo muraasaaf cufamu, geejjibni gufachuu fi tajaajilli mootummaa addaan cituun gabaafamee jira. Naannoo tokko tokkotti namoonni waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabu jechuun qabamuu fi hidhamuun isaanii maatiin isaanii himan. Himannaan kun garuu qaamolee mootummaa irraa bal'inaan wanti jedhames hin mul'atu. Haaluma kanaan naannoo Tigraay gaafa ilaallu torban kana keessa haalli siyaasa fi nageenya naannoo Tigraay irratti yaaddoon guddaan mul'ateera. Hooggantoonni mootummaa federaalaa fi gareen TPLF wal himachuun walitti bu'iinsa haarawaa akka hin uumamneef yaaddoon jiru cimee itti fufee jira. Mootummaan federaalaa humnoonni Tigraay deebi'anii waraanaaf qophaa'aa jiru jechuun himate. Gama biraatiin hooggantoonni TPLF mootummaa waliigalteen nageenya Piriitooriyaa guutumaan guututti hojii irra hin oolchine jechuun komii isaanii ibsachuun baramee jira. Xiinxaltoonni dhimma gaanfa Afrikaa hordofan akka jedhanitti yeroo ammaa Tigraay keessatti waraanni bal'aan jalqabame jechuun ragaan mirkanaa'een hin mul'anne. Haa ta'u malee walamantaa dhabuu, wal dorgommii siyaasaa fi sochiileen waraanaa mul'atan yoo furmaata siyaasaan hin hiikamne walitti bu'iinsi haarawaan uumamuu akka danda'u akeekkachiisanii jiru. Haalli kun Oromiyaa fi Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jiruun wal qabate rakkoon nageenya Itoophiyaa sadarkaa biyyaatti bal'achuu akka danda'u yaaddoo uume jira jechuudha. Yoo naannoleen kunneen keessatti walitti bu'iinsi cime buqqaatota rakkoo namoomaa fi dhiibbaan diinagdee dabaluu akka malu ogeeyyiin ibsanii jiru. Kanaaf yeroo ammaa Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay keessatti mul'achaa jiru mootummaa fi gareewwan siyaasaa gidduutti marii fi tasgabbii cimsuun murteessaa ta'uu hayyoonnii fi dhaabbileen idila addunyaa irra deebi'anii waamicha dhiyeessanii jiru. Bifuma wal fakkaatu naannoo Amaaraa gaafa ilaallu naannoo Amaarattis mootummaa fi gareen faannoo gidduutti walitti bu'iinsi itti fufee jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa gareewwan mootummaa morman humnoota biroo waliin qindoominaan socho'aa jiru jechuun ibsa kennanii jiru. Gareen faannoo fi deeggartoonni isaanii gama biraatiin mootummaa irratti humna mootummaa fayyadamuun hawaasa irratti miidhaa geessisaa jira jechuun himata dhiyeessanii jiru. Walimannaan kun haala nageenya naannichaa daran walxaxaa taasisee jira jechuun dubbatamaa jira. Mirga namoomaa fi hidhamtoota siyaasaa. Torban kana koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa manneen hidhaa adda addaa daawwachuun haala hidhamtoota ilaalee jiraachuunis gabaafamee jira. Daawwannaa kana keessatti hidhamtoonni siyaasaa tokko tokko dhiifama gaafachuun akka gadhiifaman yaaliin taasifamaa jiraachuun kan ibsame yoo ta'u, haa ta'u malee odeeffannoowwan ba'an akka agarsiisanitti hidhamtoonni hedduun waraqaa dhiifamaa mallatteessuun yaada isaanii akka hin ibsine himanii jiru. Dhaabbileen mirga namoomaa gama isaanii mootummaa fi gareewwan hidhatan lamaanuu seera namoomaa kabajuu akka qabanis waamicha dhiyeessuun beekamee jira. Gama biraatiin marii biyyaalessaa jedhamee gidduu kana taasifamaa jiru irratti marii biyyaalessaa ilaalchisee falmiin siyaasaa torban kana cimee jira. Paartileen siyaasaa fi qaamolee hawaasaa tokko tokko mariin kun hirmaannaa guutuu hin qabu jechuun ibsanii jiru. Mootummaan gama isaatiin mariin kun furmaata waaraa fi waliigaltee biyyaalessaaf murteessaa ta'us ibsaatii jira.
Kanaanis wal qabatee dhimma Finfinnee irratti ajandaa mootummaa naannoo Amaaraa Finfinnee ilaalchisee dhiyaate torban kana keessa marii bal'aa uumee jira. Qaamoleen adda addaa yaada garaagaraa dhiyeessaa jiru. Gareen dhimmicha mootummaa heera biyyattii waliin wal qabatu jedhan kana ammoo mariin bal'aan barbaachisaa ta'uu ibsaati jiru. Haala hawaasummaas gaafa ilaallu walitti bu'iinsi itti fufuun jiraattota hedduu qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gargaarsa namoomaa barbaadan baay'isuun dhaabbileen gargaarsa ibsanii jiru. Qonnaan bultoonni yeroo hojii qonnaa keessatti rakkoo nageenyaa muddachuun oomishni isaanii akka hir'atu sodaa qaban himanii jiru. Daldaltoonni geejjibni gufachuu fi gabaan tasgabbaa'uu dhabuun gatiin meeshaalee barbaachisoo dabalaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Gama biraatiin gaafa ilaalcha xiinxalaa ilaallus hayyoonni siyaasaa tokko tokko akka jedhanitti walitti bu'iinsi yeroo dheeraa kun furmaata waraana qofa argachuun akka hin dandeenye ibsaati jiru. Marii hunda hammate mootummaa gareewwan siyaasaa gareewwan hidhatanii fi hawaasa hirmaachisu cimsuun furmaata waaraa fiduu akka danda'u yaada isaanii dhiyeessaniiti jiru. Dhaabbileen idila addunyaa gama isaanii walitti bu'iinsi dhaabbachuu nageenyi mirkanaa'uu fi gargaarsi namoomaa bakka barbaachisutti akka qaqqabu waamicha dhiyeessaniiti jiru. Xumura irratti kabajamtoota hordoftoota keenya walumaa galatti torban darbe keessa haalli nageenya fi siyaasa Itoophiyaa ammas qormaata cimaa keessa akka jiru taateewwan mul'atan ni agarsiisu. Walitti bu'iinsi Oromiyaa fi Amaaratti itti fufuu falmeen siyaasaa cimuun himannaan mirga namoomaa fi rakkoon hawaasummaa itti fufuun xiyyeeffannaa mootummaa qaamolee siyaasaa fi hawaasa idila addunyaa barbaadeeti jira. Furmaanni waaraan karaa marii waliigaltee siyaasaa kabaja seeraa fi eegumsa mirga namoomaa akka ta'e hayyoonni hedduun hubachiisaniiti jiru. Kun gabaasa torban kanaati. Sagantaa kana qopheessee kan isinii dhiyeesse an Ejersaa Abdiiti. Sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.